nagaa gaafadhu. Nagaa gaafadhu. Nagaa ooltanii akkam jirtu fayyaa keessanii naguma jirtu bakka jiraattanii naguma akkamii Maaltu nyaadhu siin jedhe nagaa gaafadhu. nan muddameen irraa ciffadhe kanaaf nagaadha jirtu sin fayyaa keessanii naguma jirtu sin nagaa keessanii Hundi keessanii. hundumti keessanuu naguma jirtu nus jirra kunoo jirra nus jirra nus jirra nus jirra 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 Taraan nagaa qabe. jirra jirra itti dhaadhadhu Jirra 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 jiruu qabna jirra waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Qoegaa nageenyi jaalalli waaqayyo isin haa baay'atu obboleewwan kiyya jirtu fayyaa nagaa keessanii. Sagalee fudhu jirra jirra jirra. Jirra jirra jirra. Bakka jiraattanii waaqayyoof galannaa ta'u jirra hundi keenya iyyuu warra addisii maatii nuutaa warri turtan immoo nu jaaladha isin jaalanna garuu yaadni keessan miyoo 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 cuma jiru torsa. Baay'ee bareeda jechuudha mishaadha jechuudha. Akkana yaadni keessan sammuuna ammoo miyoo miyoo. Ergana dhukkubee viidiyoo isin waraabuu jalqabe yaadni keessan baay'ee miyoo miyoo. Eebbifamaa yookaan sinaa eebbisuu isin jira. Sinan jaalladha. Kanaafan waa jedheen na harkaa deemte tolte gidduma na qanqaalee tuma naannechee mana akkuma makiinaa marii naannechanii tuma naannechee deeffadhe malee. Kanaaf iyyuu isiniin illee sinan galateeffadha har'a gibjaan qaba. Gibjaa irbaata qoy dura naasaa nyaadha. Duwwaarra nama hin qaba miti yaani. Gibjaan qaba jechuudha. Gibjaa nama gaabbasee jirutu jira. Irbaatan gaabbasee har'a taraa. Iraati isaati jedhu iraati irratti wal agganaa nyaanna namni warri silkii irraa jechuun adatu beeka har'a gibjaan qaba. Gibjaacha isinitti agarsiisa. Isinillee isinin galateeffadha. Eebbifamaa naa jiraadha. Soorsaallee asumaan hin galateeffadha. Waaqa gaditti yeroo nu kubsadhu yeroo maal jedhu hundumaa naa wajjin dhiphata. Thank you siin jechuu irbaata iraatan sii qopheessa jechuudha. Maal irraata duraa hinuma nyaachaa ture? Ay kuni adda ani si galateeffachuufi jechuun eebbifamii siin jechuudhaaf. Maal amma kana goggogaa kana dhiyeessitee dire kanatti na galateeffa. Qoegaa kanaaf iyyuu isiniin illee sinan jaalladha eebbifamaa. Walitti deebinee dhiifama nuu godha. Asumarraan isiniin illee sinan jaalladha waaqayyo sinaa eebbisu koomintii babbareeda waan yaada gaarii naa barreessitanii waldaa akkasiin deemtu iddoo akkanaan deemtu fayyita gastaa isin galtu banaam naan jettee turtanii isiniin deebisa jedhetan kaa'ee jira viidiyoo koomintii sanallee eebbifamaa isiniin jedha. Asumarraan immoo yeroo baay'ee suursaan na wajjin rakkata dhugaa dubbachuu fi waaqayyo darsa gaarii isin haa kennu nama malkii qabu isiniin kenni. Haadha malkiin qabu naan jechaa ilaala. Miti soorsi. Nama malkii qabu tun taane dhugaa waaqayyo nama qalbii qabu isin haa kennu isiniin jedha. Amma torban tokko walitti aansee yeroo na dhukkubullee halkanillee yeroo inni irrafnee hin jira. Halkanillee irrafuu jechuudha taa'ee na eegaa jechuudha. Halkanillee yeroo inni itti muddummoo halkanillee yeroo itti mana yaalaa na fuudhee deddeemutu jira. Waaqayyo si haa eebbisuu eebbifamii. Nama amma kanaa biratti si galateeffadhe kee harka dhiqadheen ija siidhe sarpiraayisii si godhaanii. Isanni diidaa gaxarii deemee fina gateellee argitaniittu sarpiraayisiin goone kanaaf itti yaadee isaa waan akkanaa argadhaa waan akkanaa isaan argadhadhee fagoo irraa gaxarii irratti yaadee waan isaanis fichisiifadhee har'a sarpiraayisii gochuudhaaf ija siidhee harka dhiqadhee sarpiraayisii godha as jedhamu bakka galatoom isaan biratti si galateeffadhe. Garuu sarpiraayisii sun akka daabbarii kan ta'e. Dhugaa daabbarii. Maadha rewaasa. Jechuun dhugaa waaqaa inni waan biraadha qo'ate. Minaan turee dafi kan harkatti qorree. Kanaafuu eebbifame isaan biratti si galateeffadhe naa jiraadhu umurii naa dheeradhu sii fi maazerii dursa ani sinii du'u wayya. Atillee jiraadhu waan tokko hin duutu isaanillee haa jiraatanii waaqayyo kan nama gargaaru. Egaa waaqayyo waa salphaa miti gaafa akkasitti haasofnu nama dhukkubsatee hin beekne waa salphaa fakkaata. Baay'ee rakkanne baay'ee boonye. Egaa waaqayyo immoo kun amma kana jireenya qabaachuun keenya immoo fuula keetti deebuun keenya isinii fi fuula waaqa duratti dhugaa yoo baane gaariidha. Baay'ee ulfaataa ture wantichi. Halkan ciisuun hin jiru, dhaabbachuun hin jiru, taa'uun hin jiru, iyyuudha. Yeroo bakka bineensaa halkan keessa isaatii jaatti deemne jira.
Waaqayyo bineensa itti nun laanne kunoo. Mana yaalaa dhaquudhaaf ilkaan keessaa hin jaasu. Kanaafuu hafneerra. Bineensi nun nyaanne. Oolleerraa isinillee hamaarraa oola. Isinillee baay'ee isin jaalladha dhugaadha baay'ee. Amantummaadhumaan itti deebinee haasofna. Amantummaadhumaan ija isinidhu ija qabadhu na eegi. Amantummaadhumaan isaanuma biratti kaameraas hin cufu annaqee wannicha fida. Hin qabattu harkaan immoo hin qabattu harka hiigatee iyyuu amantummaa cufadhu akkuma bakka. Amantummaadhumaan kaameraa keessa jirta nama baay'ee si ilaala. Anillee ka'ee naqee fida sin argu. Jaafi kaamaadha. Jechuun amantummaadhumaan kaawwannicha. Nyaachuun minaa nyaatu rakkoo qabu garuu amantummaadhumaan ija qabadhu na eegi. Dhugaa waaqaa soorsa kaameraa duratti mul'atta amantiidhaan. Hin ta'u kan rakkoodhaan abichaa sun taane nama baay'ee si ilaalaadha. Biddeen bakkee wallaan. Isa siin fidhamu qoy. Biddeen bakkee wallaan deemu. Bakka afaanitti wallaale biddeen. Biddeen fudhadhe. Biddeen bakka fudhattee isa rakkoo hin qabu. Bakkeen afaanitti na fidi. Isa rakkoo hin qabu. Garuu ija harka hidhachuu bichaa miti amantiin hin jira akkanatti ija qabatanii dunnuufkatanii. Daafi qaamaa inni waanuma gadhuuf kanan laalaadha. Kanaafuu kaa'ee kanaafuu amantummaa ija qabadhu na eegi. Doorra feenaa wayya ka. Egaa daddabluudhaan suuta jedhaniiti malee wannichi muddaan hin ta'u. Suutuma jedhatis garuu. Kanaafuu. Waanuma dhufu kanam foon akka laala jechuudha. Foon hin jirulleedha. Amma baradhu siin jedhutti hin banattu. Meeshii. Amma baradhu siin jedhutti hin banattu. Sii galee? Ishee daafi kaa. Ani dafaan jiraate ati ammaan dhufutti ammallee hin banattu. Hin tuttuullee hin banattu ilaalan hin tuttu. Akka nan gubne kaa wanni ta'e. Hin tuqtu hin jedhee goomana waxee ta'e miti maalam kan biraa maana waxe. Amantummaadhumaan taa'een eegisiin warqini. Taa'een eegisiin hin jenne uummata nan tokko barsiisiin kaa uummata qashti ilaalaa amanamummaa soorsaa. Dafi kaa. Gahu banadhu. Lakki dhufee bakka amma xumur. Waa nyaachaa hin jiru ko. Nyaattu minaan malee maa nyaatte rakkoo maa jira. Amantii dhabuu keetii ijaan banatiinidha malee. Yaadha kunan dadhabe. Banadhu am. Amma qofa ammallee deeqaa tokko. Deeqaa tokko kanaadha. Qoy kan tuqiin gaase argaa jiru dhugaa akka kamara keessa. Banachuuf tokko lama. Sadii. Maal irraa lalakkafaa oolte sila? Ishiin kun akka foon hin taane. Argitanii amma kana irbaata gaabbasee hin jira jechuudha zoorsaa. Inda'u asirratti naqaa yoo barbaade wayyuu. Qosh. Xaabaan marqaas kana taate. Kana gaabbasee ni jechuudha balleesse. Kana na gaabbaste. Yaaddee jirta garuu kana jedhu dhugaa dubbachuu soorsa. Taraa yoomii guyyaa har'aati moo ija tura na deemaa siin jechuudha ni. Galateeffattee? Qaata nyaadhe galateeffadhee. Kanaafuu? Gooftaan dubbii garagalcheera. Diina kootti dalga galeera. Amma midhaan nyaanna kaamma galateeffadhuuti. Irbaata si gaabbasee asumaan si galateeffadhe. Waaqayyoon nan galateeffadhe asumaan si eebbisee uummata keenyas illee si nan eebbisaa eebbifamaa. Kanaafuu ani baay'eetti yaadee iddoo biraadhaaf ichisiisee jechuudha iddoo biraadhaaf fide. Goommanaan illee hojjedheera xibsiillee godheera. Akka carraa walirra dhufe nyaanni kun illee ollaadhaan manuu dhufe. Kanaafuu soorsa. Kottaa nyaadhaa gaa. Nunillee ofii keenya nyaanna miti. Garuu
Asumaan isaanillee waaqayyo isaan haa eebbisu hin jedhaan. Akkuma siin jedhellee waaqayyo isaanillee haa eebbisu. Baay'een isaan jaalladha baay'ee dhugaa waaqa baay'ee namni naa yaaddaan kan bu'oon illee jiru kan keessaan na dubbifta illee ijoolleen baay'een jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kana gaa nama jechuun. Iddoo kanaa deemi qoricha fudhadhullee warra naan jettee naa barreessitan jirtu silkii quxurii namaallee. Egaa waaqumti isaan haa eebbisu sun immoo dhukkuba akkana rakkinuma kam isin agarsiisi waaqayyo. Kanaafuu Baay'ee ulfaata. nutu nyaata malee isintu nyaata miti nyaata kana hojjechuun koo garuu sinuma biratti yeroo baay'ee suursaallee utuman biraa dhabameellee jiraadde takka galatoomi jedheen hin beeku kanaaf isin biratti galateeffachuu dhufee jechuudha eebbifame jechuun ni dhufee jechuudha. Haa jedhe. Haa jedhe. Afaaniin haa jedhe. Namni nama galateeffatu kun akkana argitanii akkatti isheen na galateeffatte argitanii gaafa Siin godhe dhugaa. Ara inni misiraachuudha. Egaa misiraachuudha har'a ga'uun keenya misiraachuudha. Akkana isiniin jenna waaqayyo koo isinillee haa eebbisu eebbifamaa. Isinillee bakka hirtatti nagaan dhabiinaa nagaan waaqayyo isin haa baay'atu. Misummaarra geenyeerra kaborii immoo eenyutu beeka? Gooftaaf beekaa jechuudha. Kanaaf iyyuu isin hawwii siifnu jennee kaameraa sanarraa dhaabne. Galatooma gaa isinilleedha. Nyaannee jechuudha isinirraa kaameraa dhaabne. Kanaafuu baay'ee das namedha. Namni hafee namni olee akkaataa kanatti wal gammachiisaa. Isinillee akkaataa kanatti gammadaa isiniin jenna. Baay'ee dhugumaan itti yaadne biyya qabadhu naan jennaan hin cufaamaan. Nasabuu barbaaddes irraa hafeera kottaa nyaadhaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna. Masaan galanitti qopheessinaan malee irraa hafa keenya illee Baay'ee isin jaallanna. Baay'ee yaadni keessan baay'ee nama jajjabeessitu. Karaa keessa waan baay'ee barreerra waan ta'eef baay'ee isin galateeffanna waaqa gaditti. Isinillee nagaa ta'a fayyaa ta'a. Biyya keessanitti nagaadhaan koottaa. Wajjiniin immoo waaqayyo nama gaarii waliif warra amanaman. Waaqayyo waliif isiniif haa kennu isinilleedha. Qanii tokko gorsa wayii isin gorsuun barbaada. Warri gaabichaan godhattanis warri godhattanis. Warri godhattanis warri hin godhannes. Warri godhattanis. Gara fuulduraatti maal akka ta'u. Maalirraa kaatee gorsita? Gorsa jechuun Isa jechuun waan ta'e dubbachuu qabda waan irraa kaatee gorsuuf yaaddisan. tokkummaadhuma namni tokko maal manni maal akka fakkaatu akkamitti akka namni wajjin jiraatu amanamummaan maal akka ta'e. Suma kanadha waan biraa mini eebbifamaa gooftaan koo isin haa eebbisu fayyaa ta'a. Akkamitti irraatii gibshaan kosiitee? Baay'ee abjuudhaan ija duraa deemaa ture guyyaa lama moo guyyaa sadii guute. Maali nama maqaa dhoofata takka gab jettee beektaa dhoofisa. Nu har'a ijaanan argee fayyaa ta'a isinitti hin dheerechinu gooftaan isin haa eebbisu fayyaa nu ta'a. Ija nagaa ta'e walaara waaqa wal du'aa agarsiisu. Nagaan Nu tura. sin jaallanna. Ciao.